anillee miira haadhummaa kana waan hin qabuu fi haati kiyya hin boossi dhugaa dubbachuudha yoo annaan deema jedhe maaliif bara kana keessa immoo waan baay'eetu jira iyyuu rakkoo baay'ee jira namni baqa namni hojjetadha jedhee yeroo namni baay'een achi gahe reenfisaa deddeebi'u baay'ee jira sinin illee waan isinaa eegu malee jechuudha gaafa sana immoo na deebisuu akka hin dandeenyedha wanti kun kana jedhe jechuudha ammas taanaan nama argadheetiin jira anyways nama akka ajaa'ibaa argadheen jira madaamii kiyyallee faanaasee mucattiin illee oromoodha afaan oromoo haasofti kaleessuma naa barreessite lakkoofsa naa kaa'e lakkoofsa kaa'e galgala naa faanaasaa turte madaamii faana na haasofsiiste bakka shufi dhugaa dubbachuu fi sagalee fayyoo kaleessa waraabee gadhiisanii hamaa yookaan hamaatti jijjiiramaa garummaa namaaf yaadu hamaatti jijjiirama jedhee miti kan hin fidee gadhiise jechuudha. Kan hin gadhiiseefis akkasin argitaniif malee firaayiveetiidhaanii deemee abbaa kakuu haasofsiisee yoonni tole naa jedhee xumuruu nan danda'a. Abbaa kakuu. Waashin jettu laal akkasin argitaniif ani uummatni akka hin dhageenye miti kan isheetti be. Ana caala miidiyaa irra odeessiti moo sheeni ana caala kan kooti bar'immichi osoo dhufee isinitti ijoolleen tokko maal jedhan seetanii fayyoo maaliif dhuftee nufaana hin haasofne amma namaa nufaana hin mara'anne viidiyoodhaan maal rakkoo qaba kun koo waan nama qaanessu miti biyya arabaatti hin deebi'aa jettee maan dubbanne erga miidiyaa irra si jalaa baasuun shi hin oollee jette ani garuu galata dhabi ani nama argadheetiin jira nama akka ajaa'ibaan argadhe jechuudha. Kuyeetitti nama na fudhatu mucaa tokko dhugaa dubbachuudhaaf ani hin yaannesi hin beekusi kunoo galgala wajjiniin haasaa bulle waa ajaa'ibaa isiniin jedha galgala wajjin haasaa bulle waan isin dhibu keessa baateeyyuu madaamishii faaneyyuu dhuguma akkan arabiffa beekuuf hin beekne akkan dhuguma biyya arabaa hojjedhee galeef hin galleeyyuu galgaluma sana madaamishii faana indaa'u viidiyoodhaan dhugaan isiniin jedha bara viidiyoodhaan nafaan haasoftee madaamishii maasha'allaa itti natti gammaddee baqa kunimmaa waan shakkii tokko illee hin qabu anasii hojjechiisetti anatu as chokkaa hin daa'u guyyoonni kun guyyoota kaleessi kidaamee har'a sanbata achi borii kaasee jechuudha borii kaasee ani waan hin godhuu qabu asii goggodheennaan ka'u guyyaa muraasa keessatti akka naa xumurtu natti himtee jirti jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya isin baay'ee galatooma nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii darbaa jiraadhaan siniin jedha egaa yeroo tokko baay'een keessan immoo nattis dheekkamtanii jirtu isheen maal keetti durumayyuu kan dhaqxeetti matte ati ammasumatti araaramtanii wajjin haasawutti kaatanii hammanumatti icciitii keetti machuu jalqabdeeyyuu jettan yaa'u namni erga dhiifama walii godhe erga araarameeti lafee waliin cabsine wal hin iskine wanti ta'e hundumtummoo wal aarsuuf malee riyaalitii wanti qabatamaadhaan ta'e tokko hin jiru yaa'u miidiyaa kana irratti namni naa wal lolee gadi bahee wal arrabsu wal aarsuu dhumaaf mitire wal aarsuufi kun immoo waan qiimii nama qabachiisu hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf araaramnaan immoo qiimii qabatta taanaani atumtu boriifin atumtu nagaan argattu ati boqonnaan argattu yoo qiimii qabatta ta'e hirribas hin argattu kanaaf jecha sabboontuun immoo kanaan durallee walitti ni dhiyaanna dhugaa dubbachuudhaaf hamma tokkoon dhiyaanna isin waan hin beekne tokkos jira nu gidduu jechuudha waan isin hin beekne illee jira. Kanaaf anaaf isheen nama qiimii walitti qabatu yookaas haaloo walitti qabatu haaloo walitti kuufatu wallollee jenne walirraa qollifannu afaaniin araaramne garaadhaan adda baanu miti. Kanaafidha kan ani faana haasa'e dhugaa dubbachuudhaaf ani ishee faana qiimii sin qabadhu haalos ammas gara fuulduraatti illee akkasuma dha qiimii illee hin qabadhu haaloo illee hin qabadhu waan na goote illee hin qabdu ani amma kana seef na godhi na dhoskiti hin jedhe. Oskaadhaan hin jedhe kan hin osku moo jiraadhuma malee nama biraan isheen immoo maatteereeyyuu an addaan maal kun addaan baasuu maal qaba kun akkoo addaan baasuu hin qabu bara bakka an akka na jabeessitu an qobaa akka hin taane akka nama faana mari'adhu hin dhabne maazarii kiyyatti illee yoon hime isheen illee akkasuma ishiin jette harmeen kiyyallee jechuudha hin eeyyamtu jechuudha. Innaa haati ofii dhugumayyuu deemi namaan hin jettu yoo rakkoonnaa ta'u ijoolleen ka'anii deemu malee haati keessan deemaa isiniin jettee isin eeyyamteetti hin boossimti isin faana
adeemtan illee hin boossi, dawwaltan illee hin boossi. Haati keessan jechuudha dhugaa waaqa haati nama hundumaa hin boossi. Isuma ni fayyaa qaba haadha koo maal jedhanii itti dubbatan illee hin boossi. Sagalee keessan yeroo dhageessu haadha waan taateef kanaafuu anillee miira haadhummaa kana waan hin qabuu fi haati kiyya hin boossi dhugaa dubbachuudha yoo annaan deema jedhe maaliif bara kana keessa immoo waan baay'eetu jira iyyuu rakkoo baay'ee jira namni baqa namni hojjetadha jedhee yeroo namni baay'een achi gahe reenfi isaa deddeebi'u baay'ee jira sinin illee waaqni sinaa eegu malee jechuudha. Haati kiyya illee naaf hin eeyyamtu an haadha ijoolleetti garuu an baqa dhuma isaa argan gaafa sana immoo na deebisuu akka hin dandeenyedha wanti kun kana jedhe jechuudha. Ammas taanaan nama argadheetiin jira. Anyways nama akka ajaa'ibaa argadheen jira. Madaamii kiyya illee faanaasee mucattiin illee Oromoodha. Afaan Oromoo haasofti. Kaleessuma naa barreessite lakkoofsa naa kaa'e inni lakkoofsa kaa'e galgala na afaan haasaa turte. Madaamii faana na haasofsiiste. Bakka shufi naan jettee na ilaaltee dhugaa Arabii falli sirriitti dandeessi naan jettee maashaallah naan jettee dhugaa dubbachuudha. Kanaafiyyuu samboon to'atis galatoom sinin gaafadhette miti ani hordoftoota qaba waan isa akka kee hordoftoota gaafachuu wallaali isaan faana mari'achuu wallaali yaada keessan naa kennaa waan akkasiirra hin jira jechuun wallaaleeti immoo isaaniin hin gaafadhaa ani addaan hin baasaayyuu kan jette kun adda nama hin baasu jiraan hammamuu yoo aarillee ani hojiidhaaf hin deema waan ta'eef yeroo sanaaf aaruu danda'a booda garuu hin dhiisa ani bar iddoo biraa deemaa hin jiru. Isa nama bira deemaa jiru. Oddoo bira dhiira bira deema osoo hin taane hojiin deema bakka. Kanaaf yeroo sanaaf aaruu danda'a, itti dhagahamuu danda'a, miira keessa galuu danda'a. Qofummaa ta'uu booda garuu tasgabbaa deema dhiisaa deema. Kaayyoo ani ba'eef sana yeroo ilaalu dhiisaa deema kalas. Namni kamuu osuma waliigalteedhaan ta'eyyuu osoo waliigalteedhaan ta'eyyuu ani nan bira deemu jiraan hin gammadamti. Gammachuun ittiin dhaga'a. Eenyutu gammachuun dhaga'amu baay'ee. Obboleettii keetti gammachuun dhaga'ama gaafatti deemtu. Boossee si geggeessi miti adda fagaachaa jirtu bara. Kaayyoodha adda fagaattu bara. Innaa akkatti yaadamu malee adda baasuu hin jedhamu. Kun waan adda na baastu miti. Ani yaa'u bakka. Anyways takka akkas ta'ee jira. Kana boodallee ani humaayyuu na gargaarillee siin hin jedhu. Ana namas argadheetiin jira. Innaa ani immoo kaayyoo kiyyatti fufaa jechuudha. Osoo jiraan dhagee jiraan dhiiseessi amma seevii karaa seeviidhaan xumura argeetiin jira argadheetiin jira waan ta'eef humaayyuu miti. Hordoftoonni kiyya immoo galatoomaa baay'ee tokko galatoomaa maa itti mattee warri jettan jirtu. Maaliif dhoskitee ati deemtaa dhoskaadhaan deemtaa suuqii wayii deemtee deebitaayyuu kan jettani kun dhoskamee waan dhoskamu miti. An xumura hamma naa xumuramtee dhuftee tikkeettiin si kutamteetti boritti jedhamee waraqaan hunduu sassaabamee harka koo keessa galuuttan dhoska malee gaafa deemummaa abbaateen argu. Gaafan biraa deeme eerpoortii deemu hin argu. Gaafa sana na deebisuu hin danda'anii kan jedhu. Na hambisuu hin danda'an kan jedhu hamma sanaatti dhoskee jechuudha. Maleemmaa dhoskeessan deema. Indee dhoskeessan deema. Dhaqeen dhufa seete immoo sa'aatii tokko dhaqee tureen dhufa seete. Kanaafiyyuu kanadha. Baay'een keessan immoo namoonni tokko immoo fayyu jireenya amma ati tuffattu kana nama mayiqadha. An jireenya koo tuffadhee sinin jedheera. Maaliif jecha hiiktu isin gara biraatti namni tokko an jireenya koon tuffadheen jedhe jireenya koo jijjiiruu barbaada. Jireenya jijjiiraman barbaade. Guddinan barbaade jedhe malee nam tuffadhee hin jenne. Yoon tuffadhe immoo maaliif hin taa'areessu? Maaliif hin jiraadha? Namni tuffatu kana fakkaata. Namni tuffatu ana fakkaata. Akkamitti jireenya ofii tuffata namni akkamitti of tuffadha? Namni tokko immoo nama sammuu sirriitu guddina barbaada. Nama sammuunsaa dammaqee hojjetutu guddina barbaada. Kanaafiyyuu warri na loltanis warri waan yaaduma keessan hundumtuu fudhatama qaba. Yaadni keessan baay'ee bareedaadha. Isin galatoomaa jiraadha. Baay'een keessan rakkoon qabu nu ijoollee keenya dhiisnee deemnee ani faa tokko afaan aazansiistee anu lakkoo dhiisee dhufee maal rakkoo qabaree kuni bichaa walii galaa malee isinii amansiisi malee kun waan nama saalfachiisu waan rakkoo tokkollee qabu warra jettanii hamileellee natti hortan jirtu.
dhugaa dubbachuudhaaf galatooma. Namni tokko sheemiin isa qaba. Amma kana biyya taa'ee kee namas deebi'ee deema warri jedhanillee jiru. An kun sheemiin na qabee miti. Maaliif gara waggaa 20 taa'ee kee 10 taa'ee kee hin deemina ni dandeenyaan naami janna rakkoo maalii qaba? Sabboontu maaleesh maamiti gaa fayyoon hin aartiin seenee akkas ta'an seenee ansiniin gaafadha kan jette dhugaanii akkanatti sagalee si ergiuni sagalichuma dhufee viidiyoodhaan osoo hin dalageera ta'ee hordoftoota kiyyas niin gaafadha kan jedhudha. Garuu ani dubbii bal'isuun namnis akka dhaga'u hin barbaanne. Erga mootii akka sanatti yaaddeeti miti. Ergati jira afaanadha silaa keessaan jira gaafachuu hin danda'a amansiisuu hin danda'a erga jettee miti. Ammas akka gadi ba'e waan ta'eef uumaa tokko sittillee dhagaamini atillee aari. Okay? Anyway, bakka.